كلوا ما جام بناتش بفترش أنا برو كايو كبابر يا ما كيفية إرتيرو أما بيلو كبيتو أنا سوها كبيتو أنا جاما إذا كبيتو أنا منا كايجارو أنا أوريه كبيتو أنا هرّي كبيتو أنا فردا كبيتو أنا تواهون كبيتو أنا واي نو أرجيته إني مالني أبابو بيجا أسرو أبابو سرو أم بيته تنو بيني تكيني جرا يرو أكنا غول أبابو بيجا أكنا غول أمانك دلول أهو جينسا كنا بما كايو كنا هندن نايت جاتا بيتي يسري بيتو نايت جاتا كدراب غلي إتلي ررف غلي مذهبي بيجي ررف سري بيتو تنايت جاتا وامي كبيتو تنايت كايو كنا تناكين سميلك البلا من دت أم جدي يا دكتور. I don't understand you. Garu, ati fuudhu deemta moo heerumuuf deemta? Barfuudhaa jirra bariin barreeta gammaa quban qabtu waan deemamaa jiru. Isin immoo nu hundi Hundumaa shamanaatu. Biritti yaaniin heerumanii fuudhu maal ta'e? Siree bittee maal bittee siree harree hoo maalitti godhu deemtoo? Itti fe'annaa kaasareetii yamaan ta'a. Maalitti fe'attan? Habiibti fe'annaa. Ati bar Kaanaadaatti illee harree biyyarraa Kaanaadaa galchuu deemta yaada akkasii qabda moo? Ana bar waa'ee Kanaadaa dhiise bar Kanaadaa Allahu alam Kanaadaadhaa bara dhufu dhuftiita Kanaadaadhaa bara ittaanu dhuftiita Kanaadaa dhiise bara nama jireenyuma kiyyayyuu lukkuurra killeerraa kaasee ilaa lukkuutitti lukkuurraa kaasee ilaa harreetitti jireenya kiyya akkasii jalqabuu deeman jalqabonnorraa kaasee jechuudha. Maaliif garuu Kaanaadaa abdii murattee kara biyyaa harree bituufaa farda bituufaa yaadde meenatti? Gara sansawwan yaadee fi Kanaadaan ni fagaatti gaafa dura asuma dhiyoodha se'ee ol lama kana se'ee natti fakkeessanii na fakkaattee tumaanii bakka injiraa miti tankaarfatanii bishaanota akka inni gidduu jira kaayiroof Kanaadaa jennaan dhufee amma haga dhufee as gahee jedhe I'm so sorry. Maaliif hin heerumne garuu ati? Kun amma jaamme bannaatis bafattarish an barru kaayyoo qaba bar yaa makiitiyya dhiirti yeroo amma beelloo kabitu ana suufa kabitu ana jaammaa isaa kabitu ana mana ka ijaaru ana re'ee kabitu ana harree kabitu ana farda kabitu ana xawaa hunda bitu ana nu argite inni maalinni abaaboo bicha saruu abaaboo saruu an biteetti nuti binneetti kennee jira yeroo akkana godha abaaboo bicha akkana godha mana galuudha hojii isaa. Kanaaf ammoo kaayyoo kana hunda na eeggata bitillee siree bituun na eeggata akka duraaf galee itillee rarrafu galee madhabii biyyee rarrafu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتو في دعوة توردفتو يوتيوب channel حالي ما أوروتو ويلكم أشمار كون هندي كيسانو على فيا كيسات كابودا سونجني أمانتي كوتا غندو سونجني نجيني كي لنسران سناكا كابو هندو ما كيسانو وردفتو تكيا ورون جال كبران كمان وردفتن غلطوما غلين كيسان دچا هاتا وروني هاراتاتن ويلكم بغاقام يوتيوب channel كيا نجيان افتاني ماتينا افتانا ججبسا سنين جدا ورون durani like share gochuun dagatina igaa viidiyoon kee karraa akkuma dhageettan waa'ee haadha faatee irraa dubbachuuf jechuudha. Haati faatee heeruma irraa sabrii goote na fakkaata idimeen hin taa'u osoo yeroo ofiitti fayyadamte ashoofaa dhiifte haati faatee yoomuu ashoofaa fi yookaan qalliin beekamti jechuudha miidiyaa kanarraa hojii keenya haadha faatee. Faaxeen takka takka jechuudha akka haadha faaxee kana ta'uu feetan jechuudha akka yeroo keessan gubdan dubbiin cal'isii nama gootu dubbadhuu nama gooti jechuudha. Namoonni tokko tokko tarii akkasii kana ilaalee anillee akka haadha faaxee kana fataa jedhee heeruma dhiiseetiin hin jiraadhaa jedhee namoonni tokko ishii ilaalee idimee ofirraa fixuu yaaduu hin jira jechuudha. Haati faatee yeroo silaa ilmaan hedduu hortee ilmaan isii har'a isiin qixxaan yeroo ofii gubdee jirti jechuudha. Ofii eegaa waa'ee heerumaa jala sararte waa'ee jireenya jala sararte ka heeruma yaaduu namoonni tokko tokko ishii ilaalee akka abdii kutatu goosistaa jechuudha. Wanni akkanaa kun immoo sirrii miti warroonni akka ishii kana ta'uu barbaadanii jiru addunyaa tana rabbii waan nu uume fi akkuma feene bichaa nyaanneetiin hin dhuyne akka feene taaneetiin yeroo kenna gubuu osoo hin taane
akka haga yeroo addunyaa kanarra jiru yeroo fayyadamnuuf jechuudha rabbiin harka nuu kenne luka nuu kenne ilmi akka kenna akka nurraa ba'uuf rabbiin nu uume malee akkuma feene taanee nyaanneetiin addunyaa sanarra teeneetiin jiraachuu miti. Kanaaf akka isii ilaalu osoo hin taane heerumtanii bultii godhattanii dhiirri badas ta'u gaaris ta'u ilmoo akka keessanii isinirraa baheetiin ilmaan godhattanii abbaan manaa yoo ilmaan horattanii hanga rabbiin isinii kenna sana ilmaan horattanii abbaan manaa gaarii yoo isinii ta'e gaarii ta'e carraa keessanii badas yoo ta'e rabbiin ilmaan keessaniif isin gammachiisa. Ilmaan keessan ilmaan gaarii bakka isinii buusa jechuudha. Bultii ijaarrachuun dirqama. Hiree gaarii kan namaa banuu rabbiidha jechuudha. Hiyyeessas ta'e dureessas ta'e rabbiin hiyyeessa nama hiyyeessa ta'e boru dureessaa kaarra dureessa ta'e borummoo hiyyeessa jechuudha. Sanni riskii rabbii itti yaada. Maal godhare jireenyatu waddadee bara dubartiin biyya namaa deemtee dalagattee ganzaba qabaattee ganzaba ofiitiin dhiira fuutuutu jijjiirame jechuudha. Jireenya qaala'e maaliifi dhiirri biyyaa bahee biyya namaa dalagatuun maallaqa guddaa isa gaafata. Akkuma dubartii san maallaqa xiqqaan biyya namaa dhufeen dalagatu jechuudha. Kanatu akka dhiirsaa waa mara qopheessanii fuudhan nama taaf tokko hin jira dhiira maraa miti kaawwama fuurama ofiitiin xaaree fuurama ofiitiin nama fuudhee horatullee guutee jira dhiira mara walitti qabanii dhiirri hunda dubartiin meeshaa itti bittii hin jedhu ani dhiirri hundaa miti tokko malee garuu irra caalaan isii akkuma isiin jette kana kaawwaa maraa godhu dubartiidha. Walaakin maal godhare akkanatti akka isii kanatti idimee fixuun faayidaa takkallee wanna qabu takkallee hin jiru. Rabbi birallee ajirii waa takka wanna namni argatu hin jiru. Maaliif rabbi yeroo kennatti haa fayyadamnuuf gizee kennatti haa fayyadamnu uume malee hundi kennaa barsoo taate fataa jennee jiru addunyaa kana hanga jiru jiraachuu barbaanna garuu ilmaan akka kenna nurraa bu'uun immoo dirqama. Gaafa nu duune ilmaan kennatu mokfiraa nuu kadhata. Ilmaan kenna maqaan kenna waamamaa jechuudha. Ilmaan kenna maqaan kenna waamamaa jechuudha. Yoo maqaan kenna ilmaan qabaatiin maqaan kennallee achumaan dagatamaa jechuudha yeroo nu duune keessatti. Kanaaf waa'ee haadha faate yeroo hedduu hin heerumaa saree kiyyaa maalii kiyyaa sitti heerumaa bakka waa'ee kana namoota hedduu niyyaa qalbii isaa keessa buuftee heerumtellee heerumtu ashoofa yeroo isii fixxeetiin hin jirti jechuudha. Kanaaf wajjiin bohaartanii taphachuu malee haati faatee akka achi ilaalu kanatti akka namni heerumne